Egaa kun akkuma sirna gadaatiin akkuma safuu sirna gadaatiin namni qabeenya namaa haa ta'u lubbuu namaa haa ta'u baasee agarre jedhee dhoksu qabeenya namaa fuudhee fuuna jedhee yoo dhoksu yoo gaafannee dhugaa sana inni baasuu dide karamitti deemna kara kakuu kanatti deemna. Kakuun kun calqaba garbuudha kun garbuun kun hangafa midhaaniiti. Namichi sun waan namaa qabeenya namaa fuudhe taanaan midhaan kun garbuudha. Garbuun hangafa midhaaniiti. Yoon qabeenya namaa fuudhee jira fuudhee nama fuudhee argee hin agarre jedhee yoon dhokse garbuun hangafa midhaaniiti hangafa ilmoo naa dha'u. Sanyiin facaafadhu naan margin ilmoon naan dhalatin dhalatuun guddatin guddatuun dubbatin kuni abba torba as abaarreen kun naa abba jedhee kakate. Kana kakatee yoo deebi'e kanatti asii qabmaas jedhu. Fakkeenya kun lafee qabeenya namaa fuudhee fuune jedhee nama fuudhee argee dhoksee yoon irratti kakadhe ejjanni kun akka lafee kanaatitti namni narraa soofamee dhumee qullaatti naa hambisuu jedhe. Kun immoo rasaasa. Qabeenya namaa fuudhee nama fuudhee argee hin agarre jedhee yoon irratti kakadhe rasaasni kun ibidda. Ibiddi kun nan dhabinee jedhe. Ibiddi kun na dhabu kuni waraana. Waraanni kun nan dhabinee jedhee kakadhe. Kun immoo haaduu qabeenya namaa fuudhee ilfuune jedhee dhugaa waaqaa dhoksee dhara seexanaa qabadhee dhaga'ee gurraan oduun qabu waan irratti kakadhe tasuma quufaanatti ajalee waraana kanaan waraanamee lubbuun kiyya foon kiyya gargaraa bahuu jedhee kakadhe. Kun immoo qabeen kun duudatu qabeenya namaa fuudhee nama fuudhee argee yoon dhokse qabeen kun duudadha dhalli koo duudaa haa ta'uu jedha. Keechi isaa sanyii qaba sanyii naa dhoowwuu jedha. Keechi isaa hadhaadha namarratti naa hadhe jechuu jedha. Kun immoo haaduu qabeenya namaa fuudhee nama fuudhee argee hin agarre jedhee dhugaa waaqaa dhoksee dhara seexanaa qabadhee yoon sobe tasuma na tuttuqee haaduu kanaan lubbuun kiyya foon kiyya gargaraa ba'uu jedhee qaba. Kun gaaradha. Qabeenya namaa fuudhee kan fuudhee argee hin agarre jedhee yoon irratti kakadhe dhugaa waaqaa yoon dhokse kuni gaaradha. Qabeenya ani horadhe kanan baankii qabu kanan galchee gootaraa qabu kanan manaa qabu kanan kiisii qabu akka daaraa kanaa bin jedhee na harkaa baduu jedhee kakadhe. Kuni sansalata. Sansalata kana saree maraatee midhan nama maraateen qaban qabeenya namaa fuudhee nama fuudhee argee yoon dhokse dhugaa waaqaa yoon dhokse akka saree maraattuu sansalanni kun morma kiyyarraan bu'inii jedha. Kanatti dhufammoo kun ibidda. Qabeenya namaa fuudhee nama fuudhee argee hin agarre jedhee dhugaa waaqaa dhoksee sobaanoon irratti kakadhe. Ibiddi kun qabatee narraa naaminii jedhee kakadhe. Akkanatti ibiddi kun qabatee narraa naaminii qaama kiyyatti ibiddaa naqu qabeenya kiyyatti ibiddaa naqu jedhee kakadhe. Dhumarra immoo kara kitaaba qulqulluu dhufu. Waa amma kakadhe kana jedhe. Oduun fuudhee harkaa qabu oduun dhaga'ee gurraa qabu sobaanoon irratti kakadhe. Waa amma kakadhe kun haagillee godhu haagii naan ta'in gaabbullee naan gaabbin amantaan beekun dhugaa waaqayyoo naa ga'u jedhee kakadhe. Dhumarra midhaan bishaan goggogee asitti nuti basa'aatuma sanitti finna bishaan hin qophaa'a midhaan hin qophaa'a midhaan san kutatee afaan godhata
bishaan san hin qopheeffata gizeenis gizee rakkooti bishaan abbumatu haayilaandiidhaaf hidhata asii bishaan tokko nan fudhuu hin danda'u isa yoo fudhate waa amma kakadhe kun gaabbunaan gaabbin haagi godhu haaginaan godhin dhiiga koo keessaan bahin jedheet minaan san qammate bishaan san irraa itti dhugaa jechuudha. Kanaan booda qaamni kakachiise sun immoo bakka kana dhaabbatee har'aan kaasee namichi kakate karaa ofii qabate safara ofii fudhate ati immoo dhimma kana har'aan calqabdee isa kana na godhe jalaa fudhatee akkas na godhe jettee maqaa isaa hoo dhoofte ati abaaramaa maqaa isaan dhoofte asitti immoo nagaa humtanii araaramtanii nu biraa baatu maaliif jennaan ati waaqatti kennatte rabbitti kennatte rabbitti kennatanii immoo dugda duuba deebi'anii waan biraan dubbatan araara kana fudhattanii maatiin keecha warri obboleewwan kee namni wajjin jiru sun nama kanatti hin ciniinnatu asii araaramaniif nagaan nurraa ba'anii akka kanatti garuu amma danda'amaa ta'e kakuun kun nama balleessa waan baay'ee argines waan ta'eef nama baay'ee isaa guyyaallee fudhannee guyyaa tokko torbanitti guyyaa tokko teenya guyyaa tokko torban lammaffaa gaafa nuu gamte malee dabneen qabsiisu sababiin isaa kakuun kun nama baay'ee nuu yeroo itti gaddinutu jira akka sablaatti ilaalanitti seenu dhimmichi immoo dhimma lafa bu'uumutti dhugaa dubbachuudha maaliif biyyi kunillee biyya odaana beeku biyya caffeetumaati lafa hangafaati bakkeettu lafa abbootiin gadaa seeratti waraabatan odaana beeku odaana beerraa kara caffeetumaarraa kara handooleetumaatti deemanii sirni waggaa 8tti si'a tokko bakka itti waraabamu waan ta'eef lafattiin illee lafa safuuti waan taateef lafa tana irratti namni waan badaa hojjete hin ooffalu adda manguddoo adda abbootii gadaa kana dura ta'anii hin ooffala waan ta'eef irra caalaa isaa hin gorsine irra baay'eessa.